dhaan wal qabatee yeroo ammaan tanaa yuunivarsiitii Haroomayaatti waggaa 5ffaa barachaa kan jiru barataa Mustafaan kitaaba ergaa qabu tokkos qopheessee jiraachuudhaa fi barattoonni cimee barachuu akka qaban irrattis haasawan waliin taasisaniiti jiran. Warri adiin waan jiru tokko jira. Abbaa jechuun isa si dhalee osoo hin taane isa si barsiisee jaan. Kanaaf ani manni barnootaa kun anaaf abbaadha. Eenyummaa kiyya eenyu akkan ta'u bakki itti bu'uurri isaa biqilli isaa bakki itti kaa'ame mana barnoota kana keessatti jechuudha. Kanaaf mana barnootaa kana yeroo takka illee irraanfachuu dhiisiti qalbii kiyya keessaa hin badu. Kanaaf duraanis waggaa waggaadhaan dhufee barattoota kutaa 12 qormaata biyyoolessaa fudhataniif gorsa laachaatiin ture. Ammas kanumaaf wanti guddoon har'aa qophii har'aa tan irratti argameef jechuudha. Kitaabni kun kitaaba xiinsammuu takka saayikooloojii jedhanii namoota namni tokko dandeettii dhuunfaa isaa akkamitti akka guddisuu danda'u kaka'umsa godha. Keessattuu ogbarruun immoo gara bahaa kanatti dhalatte. Ogbarruun afaan Oromoodha. Gaafa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee faan qubee barreessuu jalqaban gama keenya kanatti jalqabde. Garuu gama keenya kana duute ammas waa barreessuun gama keenya kana hin jirtu. Kanaaf wanti akka kaasee'u dhaloota kanaaf fakkeenya ta'uudhaaf ani yoon barreessuu jalqabe namni narra dandeettii qabulleen namni narra umriidhaan caalus waa barreessuu jalqabaa haju. Kanaaf kitaabni kun akkaan jalqaba eegee miti. Eegasi namoonni gurguddaan yuunivarsiitii Finfinnee barsiisanilleen dubbisanii yaada gaarii kennanii. Amma immoo maxxanfamee dhumee eeyibaaf guyyaa 2 qofaatu hafa. Sabtii dhuftu ganama sa'a 2tti galma Calanqoo magaalaa Harar galma Calanqootti eebbifamaa jechuudha. Kanaaf ammaaf kitaabni kun adeemsa xumuramee jira. Eeyyiba qofaatu nuuf hafa. Akka kiyyaa kaasitti eebbifamaniif dhaamsiin qabu tokkuma. Karaan salphaatti karaa milkii nama baasu hin jiru. Jabaatanii hojjannaan immoo waan hojjetaniif sun nima harkatan. Kanaaf haalli yeroo keessattuu dhaloonni amma jiruu fi baraan ani ture bara 2009 baradhee asii ba'e 2008 asii baradhee 2009 yuunivarsiitiin jira jechuudha. Gaaf sunitti TikTok jaanii YouTube jaanii wanni nama jeequ akka har'aan turre Facebook qofa qabeenu gaafa sun. Har'a immoo barnoota irraa wanni nama jeeqan hedduudha. Hunda kanaas hir'isanii xiyyeeffannoo isaanii tokko qofa kaayyoo isaanii taboru yoo godhatan ani iddoon kee kanaa miti kana caalus ga'uun ni danda'ama. Fakkeenyaaf ani gamtaa barattoota kolleejjii keenyaa keessa itti aanaa ta'e waggaa 2 dalage pirezidaantii ta'e hojjedhe har'a kitaaba barreesse amma tokkoof wayii booda immoo doktara ta'eetiin eebbifama. Kana caalus ga'uun kan danda'amu garuu xiyyeeffannoodhaa fi cimanii hojjechuudhaani. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaan dhaamsa juun qabaan isaaniif. Mariin manni barumsaa kun taasisee bifa miidhagaa ta'een ergaaleen barbaachisoo ta'an dabruudhaan mariin xumuramteeti jirti. Nutis waan kana irratti qindeessine kana fakkaata. Manneen barnoota dhuunfaatii fi mootummaa yeroo ammaan tana qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf kutannoodhaan hojjechuu qabaniin dhaamsa sagantaa madda beekumsaati. Kurfiin keenya goolabamtee jirti waan ta'eef nu waliinis turtii waan taasiftaniif galanni isiniif qabnu kabajaan isiniif qabnu olaanaadha isiniin jechaadha. Nagayatti nu jiraadha isiniin jenna.